Magaalaan Finfinnee teessoo dippiloomaatotaa fi dhaabbileen gurguddoo keessatti argaman ta'uu hordofim tajaajilli humna elektirikaa gaafii qaqqabamaa ta'e isheen barbaachisa. Kanuma kan kaayyeffate guyyaarraa dhimma kenniinsa tajaajila humna elektrikaa akka magaalittiitti jiru irratti qaamolee dhimmamtoota garaagaraa waliin mareen gaggeeffamaa ooleera. Waltajjii maree kanaa irratti kan argaman sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hojii gaggeessaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatoo Bayyana tajaajila humna elektirikaa magaalittii madaaluu laachuuf qindoominaan hojjetamuu qaba. አዲስ አበባ የኢትዮጵያ መዲና ናት የአፍሪካ መዲና ናት magaalaan Finfinnee teessoo Afrikaa fi Itoophiyaati akkasuma gama dinagdee fi siyaasaanis giddugala ta'uun tajaajilaa jirti dhaabbileen gurguddoonis keessatti argamu kanaaf tajaajila humna elektirikaa magaalattii madaaluu argachuu qabdi. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti piroojektonni garaagaraa hojjetamanii jiru kan jiran obbo Xiraatuun kanammoo kaayyoo qabameef akka ooluuf humni elektirikaa gaatee akka qaqqabuuf hojjetamuu akka qabus dhaamaniiru. Kun akka ta'uuf ammoo bu'uuraalee misoomaa humna elektirikaa babal'isuuf qophaa'ee eeguu fi kunuunsuun barbaachisaa ta'us kaasaniiru. መብራት የሚቋረጠው በመብራት ኃይል አገልግሎት አሰጣጥ ባለው ጉድለት ብቻ አይደለም መሰረተ ልማቱ ላይ በሚደርሱ ጉዳቶችም ኃይል ይቋረጣል. humna elektirikaa addaan kan ciccitu sababuma hanqina humna elektrikaa Itoophiyaan qofa miti. Bu'uuraalee humna elektrikaa irratti miidhaa qaqqaburraan kan ka'es addaan citinsi ni mudata. Daandii diriirsuuf jecha hojii hojjetaman keessattis addaan citinsi akka uumamuuf sababa ta'uu danda'a. Kana malees annaa fi gocha alseerummaa bu'uuraalee humna elektrikaa irratti mudatuunis rakkoon kun akka uumamu ni tilmaamama. Kanaaf hundi keenya qabeenya kana eeguu irratti tumsuu qabna. Itti gaafatamaan tajaajila humna elektrikaa magaalaa Finfinnee obbo Gabayyoo Likkaasam addaan citinsa ibsaa sababoota garaagaraan akka magaalaa Finfinneetti mul'ataniikuuf bulchiinsi magaalichaa baajeta ramaduun hojjechaa jiraachuu kaasaniiru. Dhaabbilee gurguddoo kanneen akka daandii baaburaa fi dhaabbata bishaanii addatti tumsuun tajaajila bu'uura hawaasa magaalittiif osoo addaan hin citin akka laataniif hojjetamaa jiraas jedhan. Akka dhaabbataatti bishaan magaalaa Finfinnee matuma isaatiinuu hanqina guddaa keessa jira. Isheen jirtummoo ibsaan yoo ciccite gatii oomisha hir'isuuf karaa isaanii baay'ee fedhiin jira. Baaburri fedhii guddaan jira. Isaaniin akka addaatti sarvii gochuuf kutaa addaa dhaabne hani hojii biraan hojjenne risoorsii addaa goone tuulee maanaajmentii han qabu ijaarree gargaaraa jirra. Performansiin isaas baay'ee gaariidha amma yoonaatti. Hojii raawwachiisaa olaanaa tajaajila humna elektirikaa Itoophiyaa obbo Shifarraa'u Taliilaa gama isaaniitiin komii hawaasa magaalittii irraa ka'u hiikuuf caasaa aga gadiitti diriirsuun seektaraalee jiran waliin qindoominaan hojjechuuf qophii ta'us kaasaniiru. Waltajjii kanarratti akkamitti waliin qindoomnee hojjechuu kan jedhan karaa kifla katamaa ni jira. Kifla katamaattis kan kana duka bu'u hin jiru. Koreen jechaadha. Kanas immoo karaa aanatittis aanaa Finfinnee keessa jiran keessatti isattis gadi buusnee raawwannee isaan wajjiniin tajaajila garaagaraa kan kennu kan bishaanii hin jiranii kan teleekoomii hin jira kana hundaanii walitti qindaamnee rakkoo jiran rakkoo qaban san waliin gallee too hiiknee too uummata tajaajila gaarii akka kennu kana waliin dubbannee jira. Darbee tajaajila tolaan argachuu malan mataa laachuu fi fudhachuun adeemsa gaggeeffamuu malu hambisuufis hojjetamaa akka jiru maricha irratti ka'eera.